Nagaan isiniif ta'u daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan ABC Medical FIBTV waliin ta'uudhaan torbanitti al tokko waa'ee fayyaa keenyaa qopheessinee isiniif dhiyeessinu kan torban kana amma jalqabeera nu waliin turan afeerraa kooti. Turtii keenya torban darbeerraa waan baay'ee akka baratan abdii guddaan qaba. Har'a immoo keessummaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira. Dr. Darajjee Dhugumaa qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira. Waa'ee kenniinsa tajaajila fayyaa Oromiyaa keessa jiru walii wajjin ilaalla. Wantoota garaa garaa tuttuqna. Ammas nu hordofaan afeerraa kooti Dr. Darajjee egaa yeroo keessan baay'ee dhiphataarraa amma teenaaf qoddanii as dhuftanii ibsa nuuf laachuudhaaf eeyyamamoo waan taataniif guddaan isin galateeffadha. Ulfaadha. Galatoomaa sanis. Mee akka itti galanuuf ta'uu fi egaa fayyaa seektara fayyaa gaafa jennu waan baay'ee kan hojjetu jechumti fayyaa jettu maal jechuudha? Egaa gama fayyaatti yoo deebinu fayyaan hiikkaawwan hedduun itti kennamuu hin danda'u garuu akka addunyaatti keessumattuu WHO yookaan dhaabbanni fayyaa addunyaa akka ibsutti fayyaa jechuun hanqina dhibee yookaan immoo rakkoon qaama namaarra ga'uu dhabuu duwwaa osoo hin taane gama emotionally yookaan immoo xiinsammuutiin akkasumas physically yookaan immoo namummaa qaamaatiin akkasumas immoo akka waliigalaatti haga spiritual yookaan haga amantaatti illee nagaa argachuu kallattii hundaatiin namni tokko hojii isaa bahee galee hojjechuu danda'u yaaddoo fi dhibee adda addaa irraatii bilisa ta'uu dabalata jechuudha. Kanaaf fayyaan dhibeen tokko duwwaan hafuu duwwaa osoo hin taane yookaan qaamni namaa bahee galuu danda'u duwwaa osoo hin taane haga xiinsammuutti kan dabalatu haga amantaatti kan deemu akkasumas immoo akkaataa namni tokkotti yaadu hunda giddu galeessa godhatee guutummaatiin yookaan holistic approach akka waliigalaatti kan ilaalamu akka ta'e saayinsiin sirriittiin kaa'aa jechuudha. Kanaaf egaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa gaafa jennu yookaan biiroo eegumsa fayyaa kan federaalaas gaafa jennu biiroon sun maal irratti xiyyeeffateeti kan hojjetu? Gaariidha egaa akkuma duraa kaasne hiikaa fayyaaf kenninu giddu galeessa godhachuudhaan hojiin gama fayyaatiin hojjetamu baay'ee bal'aadha. Akka biyya isaa ta'u akka naannootti haga gandaatti illee hojiin gama fayyaatiin hojjennu wantoota gurguddoo afur of keessatti kan qabatu. Inni jalqaba promotiif kan jennu dagaagina fayyaati. Akkamitti hawaasni fayyaa manuma isaatti akkamitti dagaagfatu. Keessumaa barnoota fayyaa giddu galeessa godhata kuni hawaasni akkamitti fayyaa isaa eeggatu barsiisuu irra deebi'anii itti himuu haga caasaa keenya gara gadi extensioniin fayyaa hawaasa wajjin qindoomuudhaan barsiisuu dagaagsuu kan jedhamu ni jalqaba. Inni lammaffaan immoo prevention yookaan immoo ittisuudha. Dhibeen tokko hawaasa keenya akka hin qabanneef fakkeenya dhibee daddarbaa ta'u dhibee daddarbaa hin taane haa ta'u akka hin qabanneef immoo hojiiwwan hojjetaman fakkeenya mana fincaanii qotachuu hin ta'a yookaan immoo saaphana siree fayyadamuu hin ta'a kan hormaatti fayyadamuu hin ta'a isaan kana prevention yookaan ittisa irratti bal'inaan hojjetama. Inni sadaffaan immoo curative care kan jedhamu yookaan immoo tajaajila wal'aansa yaalaati erga dhibeen suni hawaasa tokko yookaan nama tokko qabateeti yaalu jechuudha. Manneen tajaajila fayyaa keenya sarkaatiin jiran keessatti dhiyeessiiwwan barbaachisan guutanii ogeessi fayyaa jiraate kenni tajaajila fayyaa wal'aansaan wal qabate kan jiru akka kennamu taasisuuf inni dhuma rehabilitation yookaan dandammachiisuus hin dabalataa jechuudha. Dandammachiisuu yeroo jennu namni tokko dhibee tokko irraatii erga yaalameetii booda dhibeen sun guutummaatti kan hin fayyine yoo ta'e yookaan immoo yeroo dheeraa nama sana wajjin kan turu yoo ta'e yerootiin dandammachiisuu yookaan dhibeen sun balaa hamaa yookaan disability jiruuf jireenya irratti dhiibbaa hammaataa akka hin qabaanneef jiruu isaa akka inni hojjetuuf akka inni of danda'ee oomisha ta'ee akka jiraatuuf deeggarsa taasifamuu dabalata waan ta'eef dhimmoota gurguddaa afran kana dhibeewwan jiran hunda giddu galeessa goone bal'inaan kanatu hojjetama jechuudha. Hiikkaa dhaabbanni fayyaa addunyaa fayyaaf kenne bu'uura godhateeti kan tajaajilli gurguddaan afran kun kennamu jechuudha.